كسبون نوبسا مامي شراف ردو بلسي أقرب بيت راسي بيه ست خطابة كيسة وانا قرتي والفاوج والكبسيسي أما والفيسي قلقا خانا بود سو الفيسينيس نقرسي بنو إيه والفيسي قلجلا واي الفاوج والكبسيسي وان قايدة صدركا إتي أمنتان تنجدان بافتي أكاتا قرتي قمس عينسي تسينو بنداك راقا بفتاتي وان كان لما ولت معك بيتينو أسكت بالله عليك جايلة ولا إنه بيتشيسيسري السلام عليكم. وعليكم السلام Nama jartuun kun waa'ee ulfaa kana haasaa ooluun baay'ee nama dhibaati. Amma yoo itti himne hin dhaga'anu namni ogga fuudhe akka kitaabarra jiruu fi akka asii himamu gaafasa wal madaalchifama abbaa kiyyaa. Akkasitti fiixa namni gari osoo hin qarahin ka jaartin isaa ulfa garaa qabdu. Biftu. Waa'ee kenna jedhama itti qabadhati. Fayyuma. qabadhu maayikii gurmeessaa Maayii hamuutiin qabadhu. deebiin Ayyee. ayyee Gugiyyuu jaartin lollola isaa lollola agarra kanuma sheekaa kana. Wadarra maanguddoon biyyaa hookaa gartee haawwan. Illollolaan ishiin dubartiin qaayidumatti yeroo ulfa garaa qabdu nama lolloluun hin feetu. Ofiifuu ni aarti. Wagga ibidda gootu foolee gartee shunkurtaatii fi foolee nyaataa kana hin feetu. Afaan hidhattee deemtu waan ta'eef. Akkasitti amma yoo akkanaa fi akkana jennee itti himne baay'ee nutti ulfaataan siin jedha abbaa kiyya qaali. Kanaafuu bira qabna. ulfa jechuun kun jecha miti Mee falmataa kiyya guuta. Ulfaataan. Hojiin illee fuudhee haa argu waggaa sana achi barata. Amma ajendaa kanaa kana keessaa osoo inni irraa keessaa baatin. Mama bayaan koonni nyaanna gaa isaa nyaanna. Mee maama kiyya ayyee nyaadhu duraa rabbisi haa godhu maama doo laalla geeffadhu. Obboleessa kiyya wayiin siima biyya ormaa kanatti dura si barsiisaniiti mana barnootaa hunda deemta. Hogguu jaartiin garaa qabdu yoo jaarsi jiraate isaas fuudhanii kilaasa jaartii wajjin haqan jechuu akka ilmooti guddisanii fi haalaa fi amala kana if dura barsiisan jechuu yoo kanuma fuudhe kanaa yoo san hin ta'inoo manuma barnootaattu warra fuudhin kanaas health saayinsii jaaniiti ijoollee tana barsiisan jechuu waa hunda takka takkatti maalii fi booda akka hubannaa keessatti hubataniif jechuudha. If dura barsiisuu waan bareeda jeetumaa yaada. Takka barnoota saayinsii qofa yoo dhabne malee barnoota shari'aa baranne san hojiirra oolchinee jirra gaabbilee isintu daidai itti fida malee sanni beekni. Kitaabni waa'ee deedaa maal ja'aa jennee za'aa meeqas gaafachuu jira maa bayan. laal maama kiyya. Keetiin biroo sun feesbuukii maarkeetii jiraati. Muhammad dhageeffadhu. Saayinsiin cibtuunuu diin rabbi akka taate beeki gaa. Saayinsiin namni tottolche tanaa miti. Namni diin beeku saayinsiin ni beekaa beeki. So yoo hawaasa keenya barsiiftallee hedduu bareedaan jaa kanarratti. Barsiisuun gaarii. Barakka beeku sitti jira akkam akka ta'u barbaadde jedhama. Anamma qamaatama qofan beeka gama yaa. Walii galle. Sama bayan kun garaa garaa. Wanni daydaa tuni quraana keessa ni jirtidha gaafin. Egaa quraana qaraatti maati? Sama amma bayan ni du'a malee hin beeku bakka sanii nagarree hin jiru dhiisaa kaa maal taatan. Akkam baanta Maaliif hin beekne ni beeka. akkam baanta. Himuun fadhu malee. Maa baabul mabba qaree malee baabul deedaa qareenyuu siin jeetis gabbii yoo ta'u hoo gabbii etis leeshin biroo bu'i jala Maal? bu'aa isin lachuun bu'aa Warri deedee hin qabne ol ba'a. bu'aa gatti wanni deedaa mataan nyaataniif hin jirtu hattu wal geesse cufa. Ayyee maame Amma jaallo welcome saayib lammii fallanaa dhufe moo Kana kaa'u. akka amma gaagaabii warri koomentiidha haa eegamuufi. Ulfa biyya inni ni nyaatti ulfeessa maali biyya nyaannee janii deebisaafi. Hawwatti guutii bee gurmeessa fatii kana dhibbaan nagee dhaabudhu naggee annuyi exchanging godhadha all that Ni qabda kaawwan ganda kaanitti Ati akkalta. ganeetaa gaafata namni sun mama bayaan. sanumaan gara galcha malee silaas waan biraa isaan bitame. Assalamu alaikum.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو ورك فوني جرا. الرأس ياتني دي خزق دي بتاني. Baabur deedee anu naqanii barre yakshin birroo fi dalagaa koo Maaltu isin nagasa deedaa? ammoo gaafii tanaaf itti gaafatamtuun iyyaala intala baadiyyaati laal rammee keenya wanni jette otoo gartee gaafa jaartiin ta'e deedee irra jirtu gaafa isiin garaa qabdu haatee jaarsaan atimma jaarsisiiti saahiba keenna feesisee yoo siin jette saahiba keetiin fiddaaf moo maal guutaa jettee gaafii viidiyoo jettee gadi intalti baadiyyaa. ميرا مين اتفالا لو كوي قافتن. Rammeen ogeessaa jaalalaati malee qorataa Profeesar jaalalaati malee wayii itti gaafatamaa ulfaati. خديدياتي. وي خديديات يتا. نمو بر بروفيشنال ما دلقا بابر. أما بيان وان دنديت ساتيجرا. Akkan. Ilmi barate diidiya barate jumiti. Yale sunis warra barate jira waan diidiya. Ha. Anis waan nin beeku. Waay wal kunumti salati. Rigala. Allah 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 Allah. Maamme uda geesse? Diidiyan be hay jumiti. Meka misin jema? Ana doggoruun beeka malee. Akaafuun beeku. No, waa'ee akaafiitii fi dongorriitiin beeka malee gartee waa'ee kaan gartee eega bishaan obaafamee akkaataa oomishaa qonnaa quban qabu. Hagaayee fi haabuun beekuudha. Hagaayee fi haaba. Doktora yeroo jaan doktora kabajaati moo doktora meedisaneeti moo doktora nagaree haa. Gaabiin rammeedha laali gaabii sirriidha. Allah Allah Allah. Qorruu qotuudhaan beeka malee amma haraashii hin qota jedhamu moofara ittiin naqee. Ilmaan dongora jiyaa. Gaaromni roobe akka bishaan karaa xurre yaakuun akka bishingaa oorruu kanatti nu deebi'ee yaa'u jedheeti kanatti maagada gartee itti deebisee achi booda hoggaaf midhaan gartee qurxaatamaa waan qurxaata waan akka gartee meeshaa baay'anii jira qurxaata keessaa qurxaata akka oowwi gartee midhaan kan hin dhoofneef miidhaan irra hin ejjettu hin balleessitu jechuudha. Achi booda gartee aramaadha. Aramaa keessaa aramta jirtu huuba akkasitti keessaa gurtee akkasitti achi keessee amma gaa midhaan dhuggaanii biti qolje babbaayita amma babbaaqaa jedhaniitu jira beektaa amma kana jette babbaaqaa kana keessa xaa'oo isin buuftaa uuma fedhe buuftaa akkasitti gaa Allahu akbar midhaan gaa maal jedhan siifemu kan amma midhaan ana faadha siifan haasawa. Akkasuma. Waan ajaji nama bayaan keessa qicillu gabbeeti waan isii hundaa'u habajaatti godhee naamusatti godhee akkatti eeruu haafanii fi eeruun maal fakkaatee fi eeruun tun dachis mirra babal'oo qabdi warra tuqoo qabdi. Jechiin gareetti qotamtu jira gareetti qotamne jira. Akkuma gaffaa qarxaa nyaata. Ammoo ati haraashii taanaan wanni si dhadhamu yoo galee wanni ati yoonni hin taane hin jirtu.